yeroo adda addaa waa'een amantiidhaaf waa'een eenyummaa hin ka'a yeroo adda addaa isa kana taajabna mee namni amanaan tokko amantii isaa fi eenyummaa isaa akkamiin waliin deemsisuu qabame. Ilaalcha garaagaraa qabaatu wanti tokko garuu guddataa deemuu isaa nan beeka. Kanaaf guddataa deemaa irraa dheetan amanaan akkaataa itti keessumatti dargaggoota ammatee dargaggoota akka itti fudhatan qabu abbootiin akka itti fudhatan qabu sirriidhaaf sirrii miti waan isaa amantiidha waan ta'eef abbaan akkuma isaa galetti yoo amane hammuma isaa galee deddeebi'ee hubatee fi dargaggoonnis akka isaanii galetti yoo deemanii gaariidha abboonnis akka isaanii galetti yoo deeman gaariidha kun waan gurgurnu baasu ta'uun irra hin jiru. Guutummaa addunyaarra yoo ilaalte jijjiiramatu jira of ta'utu jira gara saba ofiitti deebi'u jira indijiiniyesii mirga saba iddoo asitti dhalate biyya Ameerikaa kana keessatti warri indijiiniyesii jiru amma lafa Minisootaa kanarra akka afaan isaaniif ta'utti akka aadaa isaaniif ta'utti faarfannaa faarfatu tiyooloojii akka kanatti hubatu Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uunsaa fannoo irratti nuuf du'uunsaa du'aa ka'uunsaa hin geeddaramu garuu akka aadaa keetii ta'utti akka eenyummaa keetii ta'utti dhiyeessita jechuudha. Garuu akka aadaa sabichi qabuutti akka afaan sabichi qabuutti yoo dhiyaate caalmaa wantichi ergaan sun nama bira ga'uu danda'a sababa ta'eef baay'ee bayeessa dheetan yaada. haa ta'u yoo akkas ta'e paaster faarfannaa namoonni wal bira qabanii yogguu ilaane faarfannaawwan waggaa 15-20 fuuldura ba'aniidhaaf yookiis waggaa 30 fuuldura ba'aniidhaaf kan ammaa wal qabsiisanii faarfannaan shubbisa ta'e yookiis immoo dhiichisa ta'e namoonni jedhanii kallattii garaagaraadhaan kaasu isa kanarratti maal ibsitu akkaayyoo amantii tokko. Wanti guddaa beekamaanii Oromoonii faarfannaadhaanii bakka guddaa ga'eera beekamaadha kun keessumaa gaaffiinan yoo kana gaafatamaa ture maal jedhu afaan Oromootiin faarfannaan jiraa jedhu. Afaan Oromootiin faarfannaan dhuguma jiraayii wanta jedhamu jira garuu inni kuni kaaffii wanta hin taanedha sababa ta'eef sanaaf deebiin laannu garuu akka aadaa keenyaatti faarfannaan iddoo guddaa ga'ee jira ulfina guddaas qabaachuu sarara jira garuu wanta hin jedhu tokko wanti yeroo tokko keessa makamu jira isa immoo walitti dubbatanii sirreessuun hin danda'ama xinnoo miira namaa fudhatee wanta deemu isa duriitii hojii walitti fidan yeroo madaalanii. Faarfannaa yeroo ammaa baahatti jiran kanarratti yaada maalii qabda namoota tokko hin taanetti hubachaa jira moo faarfattoota keenya tokko hin taanetti dhiyeessaatti jira isa kanarratti yaadni kee maaloo? Waldaa kiristiyaanaa keessattis waan haaraadha faarfannaa keessatti duwwaatu hin taane waldaa kiristiyaanaa keessatti ani Oromoo ta'ee Oromummaa koo beeksisaa aadaa koo beeksisaa uffata koo uffachaa Waaqayyoon waaqessuu akkasumas immoo faarfannaa faarfachuu inni jedhu kuni lamaan saayyuu jira namoonni akka hin taanetti hubataa jiranis jiru namoonni faarfannaa akka sirbaatti baasanis jiru inni kun immoo wal calalaa deema maaliif waldaan kiristiyaanaa waan baay'ee ofitti qabattee jirti waan baay'ee of keessatti qabattee jirti kanaaf faarfannaan tokko eeyyee gara sirbaatti intenshinii nama murteessaadha inni dhaggeeffatus inni hojjetus keessa nama sanaa keessa jira dubbiin akkaataa inni itti qophaa'e inni qopheesse namtichi qopheesse suni keessa isaa keessa jira hafuura sirbaatiin qopheesse moo hafuura faarfannaatiin qopheesse kan jedhu isa qopheesse bira jira inni dhaggeeffatus immoo akkaataa inni itti dhaggeeffatutu isa murteessa. Eenyummaa kee fi maalummaa keef amantaa kee akkamii waliin deemsuutu gaariidha jettee yaaddame. Saba gidduutti na uume sabi sun immoo aadaa mataasaa qaba afaan mataasaa qaba eenyummaa mataasaa qaba yeroon amanuu eenyummaa koo kana balleessee aadaa koo kana balleessee nama gara biraana godha miti amantiin kun. Ijoolleen tokko akkuma nu waa'ee aadaa sofnu kana waan aadaan calaqqisiisa jedhamanii kan cinqaman jiru. Waan aadaa calaqqisiisuu duwwaatu hin taane faarfannaan ergaa isaa irratti hundaa'a. Faarfannaan tokko yeroo gabaabaa keessatti si'a miiliyoona tokko ilaalama. Faarfannaan tokko immoo yeroo dheeraa taa'eyyuu ni ilaalama. Faarfannaan milkaa'uudhaaf fiixaan ba'umsa argachuudhaa fi shubbisa aadaa Oromoo qabaachuu muuziqaan isaa baay'ee bareedu viidiyoon isaa baay'ee bareedu duwwaatu hin taane ergaa wangeelaa immoo qabaachuu qaba. Anaani nama rifeensa warra faranjii naa kennuudhaafi yookiin aadaa gara biraa keessa akka hin jiraadhuu fi maqaa koo geeddaree maqaa kanatti maa moggaafamtati maqaan kun siif hin ta'uu naan jechuudhaaf dhufe miti maqaa kuudhuma koo kanaan na beekaa yoo amma na waame waaqayyo caalaa madee na waama akkasuma jedheeti na waama attamii caalaa jedhamtati maqaan kun sirrii miti ati maqaan ballaxa jedhamuutu sirra jira sirrii miti naan hin jedhu kanaaf yeroo Oneesimoos biyya dhufanii
akka warra Awuroopaatti dhufa. Daawwattoota keenya amma kan argamnu waldaa Ebenezer Oromoo Evangelikal Churchiitti argamna. Namoota iddoo kanatti argine sirna eebba CD faarfataa Bafiqaa Baqqalaa irratti argamna. Iddoo kana keessaa immoo Asaffaa iddoo kanatti agarra. Waa'ee faarfannaa irratti gaafanna. Faarfannaan kaleessaa farra sadarkaa maaliirra jira? Waan walii galaanuuf kaasi. Talaaliiwwan humneessituu erga nu barbaachisu ta'anii namoonni maaliif talaallii COVID-19 fudhachuu qabu? Talaaliin ittisa hunda caalu kan nuti COVID-19 ittiin ofirraa ittisnudha. Talaalliiwwan jiran akkasuma dhibee hamaa fi du'a irraa ittisuuf ittisa cimaa kennu. Talaalliiwwan kun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuun hawaasa keessan gargaaruu ni danda'a. Kun namoota hanga ammaatti talaalamuu hin dandeenye yookiin namoota talaallicha irraa ittisa gahaa argachuu hin dandeenyeef ittisa ta'a. Talaalliiwwan kunniin akaakuuwwan vaayirasichaa nuti har'a argaa jirru irratti ittisuuf bu'a qabeeyyiidha. Garuu dhibee haaraa hundi vaayirasichaaf carraa dabalataa bifa jijjiirrachuu fi talaalliiwwan kana jalaa miliquuf carraa kennaaf. Talaalliiwwan humneessituun COVID-19 akkuma talaalliiwwan humneessituu talaalliiwwan biroo vaayirasicha irraa ittisuuf ittisa sadarkaa guddaa argachuuf isin gargaaru. Ittisa jalqabaa sana argachuun garuu ammayyuu baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaatti hin talaalamne taanaan yeroon isaa amma. Dhiyeessaa naannoo keessanii argachuuf vaccines.org daawwadhaa. Daawwattoota keenya amma kan argamnu waldaa Ebenezer Oromoo Evangelikal Churchiitti argamna. Namoota iddoo kanatti argine sirna eebba CD faarfataa Bafiqaa Baqqalaa irratti argamna. Iddoo kana keessaa immoo Asaffaa iddoo kanatti agarra. Waa'ee faarfannaa irratti gaafanna. Faarfannaan kaleessaa farra sadarkaa maaliirra jira? Waan walii galaanuuf kaasi. Kaleessaa farra faarfannaa maalirra jira kan jedhu baay'ee bal'aadha. Garuu faarfannaan akkuma jijjiirama baraa ergaan isaa yoo geeddaramu baateyyuu akkaataan itti hojjetamu akkaataan itti sabaaf dhiyaatu dur sagalee duwwaadhaan dhiyaata ture amma viidiyoodhaan dhiyaata duri CDdhaan duwwaa dhaggeeffata turte amma YouTube irratti dhaggeeffata akkaataa barrii geeddaramuuni akkaataa itti faarfannaan namaa dhiyaatu geeddaramaa deemaa jira ergaan isaa garuu suma sanadha akkasuma jechuun barbaada. Tole inni kun gaarii waan teknooloojiin fide inni kun baay'ee gaariidha waan namoonni kaasaatti jiran immoo yeroo adda addaa marsaalee hawaasummaa kana irratti faarfannaa yuutuubiidhaan dhaggeeffachuun jira marsaalee hawaasummaa garaagaraadhaan dhaggeeffachuu jira haa ta'u garuu dhimma maalummaa eenyummaa fi faarfannaa akkamitti wal bira qabsiistee ilaalta amantaas itti dabaltee jechuudha. Yaa inni waldaa kiristiyaanaa keessattis waan haaraadha faarfannaa keessatti duwwaatu hin taane waldaa kiristiyaanaa keessatti ani Oromoo ta'ee Oromummaa koo beeksisaa aadaa koo beeksisaa uffata koo uffachaa waaqayyoon waaqessu akkasumas immoo faarfannaa faarfachuu inni jedhu kuni tiyooloojiin isaa yookiin immoo dammaqiinsi isaa saba keessatti waan haaraadha. Gama dammaqiinsa kana fiduu keessatti hojii guddaa kan hojjetaa jiru faarfannaadha. Lallaba caalaa faarfannaa uffata aadaa ofii uffatanii shubbisa aadaa ofii shubbisaa akkasumas immoo ragada gosa garaagaraatiin amma fakkeenyaaf faarfannaa Bafiqaaduu yoo dhageessee fi faarfannaa ragadi isaa shawwaa fakkaatu ragadi isaa shaggooyyee fakkaatu ragadi isaa jimma fakkaatu faatu keessa jira jechuudha. Kanaaf of ta'anii saba ofii eenyummaa ofii calaqqisiisaa aadaa ofii calaqqisiisaa uffata ofiin shubbisa ofiitiin faarfannaan dhiyeessuutti jirama jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf waa'ee of ta'uu keessatti waa'ee of calaqqisiisuu keessatti gahee guddaa taphataa jira. Waa'ee mootummaa waaqayyoo yookiin du'a booda waan itti deemnu duwwaatu hin taane yeroo ammaa kanaaf iyyuu wanta barbaachisaa gahee guddaa taphataa jira jechuudha faarfannaan. Namoonni wanti kun ittiin tolle jira akka durii sanatti deebisuutu nurra jira kan jedhan kuni addunyaadhuma guutummaa addunyaarra yoo ilaalte jijjiiramatu jira of ta'utu jira gara saba ofiitti deebi'u jira indijiiniyesii mirga saba iddoo asitti dhalate biyya Ameerikaa kana keessatti warri indijiiniyesii jiru amma lafa Minisootaa kanarra akka afaan isaaniif ta'utti akka aadaa isaaniif ta'utti faarfannaa faarfatu tiyooloojii akka kanatti hubatu. Yesus Kiristoos fayyisaa ta'uunsaa fannoo irratti nuuf du'uunsaa du'aa ka'uunsaa hin geeddaramu garuu akka aadaa keetii ta'utti akka eenyummaa keetii ta'utti dhiyeessitaa jechuudha. Kun immoo namoonni yoo itti gammaduu baatanis wanta gara fuulduraatti itti fufuudhaa jechuudha.
Haa ta'u gaaffii koo xumureera garuu gaaffii dhumarratti si gaafadhu ati waajjiraashoo hooggantaa viidiyooleen spiritual ta'an hafuuraa ta'an immoo baay'een achirratti gadhiifamu kan faarfattoota hagammaatti waan taajjabde bu'uura godhattee osoo kun sirratti jettee waan amtu qabdaa laata gabaabsite. Ilaa faarfannaan ijoolleen tokko tokko akkuma nu waa'ee aadaa sobnu kana waan aadaan calaqqisiisa jedhamanii kan cinqaman jiru. Waan aadaa calaqqisiisuu duwwaatu hin taane faarfannaan ergaa isaa irratti hundaa'a. Faarfannaan tokko tokko yeroo gabaabaa keessatti si'a miiliyoona tokko ilaalama. Faarfannaan tokko tokko immoo yeroo dheeraa taa'eyyuu ni ilaalama. Faarfannaan milkaa'uudhaaf fiixaan ba'umsa argachuudhaa fi shubbisa aadaa Oromoo qabaachuu muuziqaan isaa baay'ee bareedu viidiyoon isaa baay'ee bareedu duwwaatu hin taane ergaa wangeelaa immoo qabaachuu qaba. Ergaa fayyisuu Kiristoos of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Namoonni isa kana baalaansii gochuu dadhabanii rakkatu faarfattoonni yeroo tokko tokko an akkuma qoduriitti faarfadha jechuu barbaadu. Warri kaan immoo shubbisuma duwwaa fakkeessuu barbaadu jechuudha. Kanaaf shubbisis uffannaan aadaas teknooloojiinis sagaleen waaqayyoos wal duukaa walitti qabamee dhiyaachuutu irra jiraata. Namoonni warri ijoolleen karaarraa kaatan jedhan kun immoo jijjiirama aadaa warraaqsa aadaa kana wangeela keessatti kan geggeessaa jiru faarfattootadha. Faarfattootaaf kabaja guddaa gochuutu nurra jiraata jedhee namanaan kanadha tokko kanan itti dabaluu barbaadu. Galatoom. Haa ta'u faarfannaa yeroo ammaa kana ba'aatti jiran keessumaa gama aadaa eenyummaa maalummaas ta'ee amantaa sana ibsuu irratti akkamitti kan isin madaalte? Kaffiyaaloo amanteeti maqaan koo faarfannoonni amma ba'aa jiran baay'ee nama eebbisu baay'ee namatti tolu. Wanti hundumtuu garuu akka aadaa sabichi qabuutti akka afaan sabichi qabuutti yoo dhiyaate caalmaa wantichi ergaan sun nama bira ga'uu danda'a sababa ta'eef baay'ee bayeessa dheetan yaada. Haa ta'u yoo akkas ta'e paaster faarfannaa namoonni wal bira qabanii yogguu ilaane faarfannaawwan waggaa 15-20 fuuldura ba'aniidhaa fi yookiis waggaa 30 fuuldura ba'aniidhaaf kan ammaa wal qabsiisanii faarfannaan shubbisa ta'e yookiis immoo dhiichisa ta'e namoonni jedhanii kallattii garaagaraadhaan kaasu. Isa kanarratti maal ibsitu akka yoo amantii tokkotti? Egaa wanti hundumti akkuma abbaan itti amaneedha. Namoota ilaalcha garaagaraa qabaatu wanti tokko garuu guddataa deemuu isaa nan beeka. Kanaaf guddataa deemaa irraa dheetan amanaan akkaataa itti keessumatti dargaggoota ammatee dargaggoota akka itti fudhatan qabu abbootiin akka itti fudhatan qabu sirriidhaaf sirrii miti waan isaa amantiidha waan ta'eef abbaan akkuma isaa galetti yoo amane hammuma isaa galee deddeebi'e sababa ta'eef dargaggoonnis akka isaanii galetti yoo deemanii gaariidha abboonnis akka isaanii galetti yoo deeman gaariidha kun waan gurgur nu baasu ta'uun irra hin jiru dheetan yaada. Yeroo adda addaa faarfannaa tibba kana ba'u namoonni gariin shubbisadha weellisadha namoonni jedhanis jiru namoonni akkaataa garaagaraatti himu isa kana yogguu ilaaltu akka faarfataa yeroo dheeraaf waa'ee wangeelaa kana faarfachaa tureetti faarfannaa yeroo ammaa bahaatti jiran kanarratti yaada maalii qabda namoota tokko hin taanetti hubachaa jira moo faarfattoota keenya tokko hin taanetti dhiyeessaatti jira isa kanarratti yaadni kee maaloo? Lamaan saayyuu jira namoonni akka hin taanetti hubataa jiranis jiru namoonni faarfannaa akka sirbaatti baasanis jiru. Inni kun immoo wal calalaa deema maaliifi waldaan kiristiyaanaa waan baay'ee ofitti qabattee jirti waan baay'ee of keessatti qabattee jirti. Kanaaf faarfannaan tokko tokko eeyyee gara sirbaatti intenshiiniin nama murteessaadha. Inni dhaggeeffatus inni hojjetus keessa nama sanaa keessa jira dubbiin akkaataa inni itti qophaa'e. Inni qopheesse namtichi qopheesse suni keessa isaa keessa jira. Hafuura sirbaatiin qopheesse immoo hafuura faarfannaatiin qopheesse. Kan jedhu isa qopheesse bira jira. Inni dhaggeeffatus immoo akkaataa inni itti dhaggeeffatutu isa murteessa. Miirri inni ittiin dhaggeeffate isa murteessa. Jireenya ofii isaa keessa jiru isa murteessa. Yoo yaada Waaqayyoo keessa jira ta'e wantichi akka sirbaatti dhiyaate yoo ta'e dhaggeeffachuu dhiisuun mirga. Yoo immoo yaada Waaqayyoo keessa hin jiru ta'e akka sirbaattu itti fayyadamaa jira. Walumaa galatti garuu akka durii ta'uu dhiisuu mala. Maaliif teknooloojiin guddateera, jenereeshiniin geeddarameera, barri jijjiiramaa deema, seecca'uun sirreessuun immoo hojii waldaa kiristiyaanaati, hojii gaggeessitootaati, hojii lubootaati, hojii hangafootaati. Walumaa galatti garuu isa sirba ta'e Waaqayyooyyuu hin dabarsu waldaa isaatti. Hin moosisu, olaantummaa hin kennuuf. Namni dhaggeeffatu garuu of eeggannaadhaan dhaggeeffachaa deemuudhaa qaba. Lamaan saayyuu yaadichi hunuma jiraata. Intenshiiniin namaa garuu murteessaadha. Isa hojjetus isa dhaggeeffatu biras jechuun barbaada. Eebbifame. Ati faarfataadha. Yeroo ammaa kana faarfannoonni garaagaraa ba'u. Iddoon inni itti argamne immoo bakka CD'n itti eebbifamu kan faarfataa Bifqaaduutti argamna. Mee faarfannaa yeroo dhiyoo kana ba'anii fi namoonni waan garaagaraa kaasu. Kaawwan isaanii sirbumadha yookiis shubbisadha dhiichisadha jedhu gariin immoo lakki aadaa keenya eenyummaa keenyatu ittiin beekame waan ta'eef rakkoon qabu kan jedhantu jiru. Garuu kanas ta'e sana akka faarfataa tokkootti eenyummaa kee fi maalummaa kee fi amantaa kee akkamii waliin deemsuutu gaariidha jettee yaaddame.
baay'ee gaaffii gaariidha. Faarfannaa yeroo kana ba'uu fi faarfannaan durii adda addummaa guddaa qaba. Inni durii jireenyuma namaa keessaa baay'ee waan baay'ee kaasa. Utoo akka durii ta'e jedha namni. Garuu yeroo ammaa kana dhaloonni yeroo ammaa adeemaa jiranii dhaloota bakkee jiran gara mana waaqayyootti deebisuudhaaf gara ulfina waaqayyootti deebisuudhaaf kan isa sanaa fakkeessan yeroo itti adeemamu jira. Keessumaati shubbisuu wanti jedhamu kuni asiifachuu taaluu wanti jedhamu kuni waan baay'eetu jedhama gaa. Kun immoo maaliifidha? Fakkeenyaaf ammaa dhiyooma kana waan tokko haasofnee turre faarfannaan bara si'anaa akka duriitu hin ta'in akka bara isaa wajjin adeemuu sirra jira wanti jedhamutu jira. Dhaloonni si'anaa immoo bakkee jira sababa ta'eef dhaloota bakkee jiru kana hammatanii deebisuun barbaachisaadha. Keessumaa immoo waa'ee eenyummaa ofii ilaalchisee aadaa Oromoo keessatti aadaa keenya keessatti wanti guddaa beekamaanii Oromoonii faarfannaadhaanii bakka guddaa ga'eera beekamaadha kun. Keessumaa gaaffiinan yoo kana gaafatamaa ture maal jedhu afaan Oromootiin faarfannaan jiraayii jedhu. Afaan Oromootiin faarfannaan dhuguma jiraayii wanta jedhamu jira. Garuu inni kuni gaaffii wanta hin taanedha sababa ta'eef sanaaf deebii laannu. Garuu akka aadaa keenyaatti faarfannaan iddoo guddaa ga'ee jira. Ulfina guddaas qabaachuu sirra jira. Garuu wanta hin jedhu tokko wanti yeroo tokko keessa makamu jira. Isa immoo walitti dubbatanii sirreessuun hin danda'ama. Xinnoo miira namaa fudhatee wanta deemu isa duriitii hojii walitti fidan yeroo madaalanii miira namaa baay'ee fudhatee adeema. Baay'een isaanii si'anaa kuni namaaf liqimfamuu hedhu warri baay'eeni. Isa kanas giddu galeessa godhatanii hojjechuun baay'ee gaariidha jedhee namanan. Fakkeenyaa akkuma isiniif kaasne amma kan argamnu bakka sirna eebbaa CD faarfataa Bifiqaaduu Baqqaleetti argamna. Waldaa Ebenezer Oromoo Evangelical Church jechuudha kan Minisoota. Isaan keessaa gaggeessaa waldaa kanaa kan ta'an luba Caalaa biratti argamna. Luba gaaffii tokkoon isiniif qaba. Yeroo adda addaa waa'een amantiidhaaf waa'een eenyummaa hin ka'a. Yeroo adda addaa isa kana taajjabna. Mee namni amanaan tokko amantii isaa fi eenyummaa isaa akkamiin waliin deemsisuu qabame? Waaqayyo yeroo nama uumu anaa nama Oromoo godhee na uume biyya Oromoo keessatti. Otoo akka filannaa ta'e nama Ameerikaan ta'ee yookiin nama biyya guddaa tokko ta'ee filachuun dhalachuudhaan filadha. Kanaaf eenyummaan qabaa jechuudhaan lafa Waaqayyootti na uume. Saba gidduutti na uume. Sabi sun immoo aadaa mataasaa qaba, afaan mataasaa qaba, eenyummaa mataasaa qaba. Yeroon amanuu eenyummaa koo kana balleessee aadaa koo kana balleessee nama gara biraana godha miti amantiin kun. Amantiinuma kanaananii Waaqayyoo waaqeffadhaa, afaanuma kanaanan Waaqayyoo waaqeffadhaa. Eenyummaa koo kana Waaqayyo ulfina qaba eenyummaa koo kanaaf akka itti na uume wanta ta'eef anatu of uume miti. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufee bu'ee jedha macaafni qulqulluuni namni hundinuu afaan isaatiinitii dubbata ture afaan garaa garaataniiti dubbata ture jedheeti dubbata. Hafuurri qulqulluuni afaan isaanii vaayoleet godhee yookiin jalaa balleessee akka isaanii afaan isaanii hin beekne godhe miti afaanuma beekaniini Waaqayyoon waaqeffatu turanii. Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture afaanii Faransaayiin dubbataan turre. Yookiin aadaa Faransaayii uffannaan isaa kan Faransaayii yookiin kan Ingilizii yookiin kan Ameerikaa yookiin kan biraadha waan godhe miti. Eenyummaadhuma sabni sun qabu keessatti dubbataa ture akka aadaa isaaniitti jiraataa ture akka aadaa isaaniitti itti dubbataa ture. Innis haati isaa haadhuma nama Jiwushirraa ta'e kan inni dhalate. Jiwushiinuma ta'eeti kan inni jiraate geeddarameeti nama gara biraa hin taane nama biyya Ingilizii yookiin nama biyya Jaappaanii dhalootaanii nama gara biraa hin taane. Kanaaf amantii kun yeroo dhufu eenyummaa koo narraa hambisee nama gara biraa na gochuu eenyummaa koo geeddaruu dhufe utuu hin ta'in keessa koo geeddaruu namni keessa isaatii Waaqayyotti adda ba'e rakkinni namaa isadha. Malee laangweejii isaa miti yookiin aadaa isaatu nama balleesse miti yookiin eenyummaa isaatu nama Waaqayyotti adda baase miti. Faranjii haa ta'uu, Oromoo haa ta'uu, Tigiree haa ta'uu, nama Jaappaanii haa ta'uu, nama eenyu haa ta'uu namni hundinuu fayyinadha kan inni isa barbaachisu. Maaliifi namni cubbuutti kufeetii Waaqayyotti kan inni itti adda ba'ee waa'ee qaama isaa waa'ee laangweejii inni dubbatu utuu hin ta'in eenyummaa isaa keessa isa fayyisuudha kan inni dhufe malee
anaani nama rifeensa warra faranjii naa kennuudhaafi yookiin aadaa gara biraa keessa akkan jiraadhuu fi maqaa koo geeddaree maqaa kanatti maa moggaafamtati maqaan kun siif hin ta'uu naan jechuudhaaf dhufe miti. Maqaa kuudhuma koo kanaan na beekaa yoo amma na waame waaqayyo caalaa madee na waama. Akkasuma jedheeti na waama attamii caalaa jedhamtati maqaan kun sirrii miti ati maqaan ballaxa jedhamuutu sirra jira sirrii miti naan hin jedhu. Kanaaf yeroo Oneesimoos biyya dhufanii akka warra Awurooppaatti dhufanii miti. Saba kana gidduu kan isaan jiraatanii uffata sana uffatanii akkuma aadaa sabni sun itti jiraatutti dhufanii itti dubbatan afaan isaaniitiin itti dubbatan aadaa sanaan dhaqanii itti dubbatan kanaaf irraa fudhatan namoonni. Kanaaf namoonni jechuun gavarnariin yeroo sana ture boojjiin ture afaan Oromootiin yoo dubbatanii aadaa inni beeku yeroo dubbatanii nuu hammarraatti kan nuyi beeknu gara biraadhaa waaqayyo afaan kana beekaa jedhanii. Gavarnariin jechuun kun yeroo beekaa idaa waaqayyo waanii kana garaa isaaniitu baay'ee rukutame yeroo sana garaan isaanii baname achumaan wangeelli dhaabachuudhaaf iyyuu hin dandeenye kunooti har'a ga'e nama miliyooniidhaan lakkaa'amu bira ga'e sababiin isaa eenyummaa isaaniitiin isa isaan itti dhalatan isa isaan itti guddatan isa isaan ittiin beekaman isa isaan beekaniin itti dubbatan wanta ta'eef. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa magaalaa Lakkuu Miniyaapolis Seenpool irraati. Marreen egaa qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanne qophii keenya addaa guyyaa har'aan egaa dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yeroo adda addaa keessummoota garaagaraa qabachuudhaan isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Turtii keenya keessatti keessumaa gara waggaa tokkotti siiqaa jirra gaama erga eegallee haala kana keessatti Oromoof Oromiyaan maal keessa jirti isa kana keessatti immoo namoonni miila fageeffachuudhaan biyya bakkee jiran yookiis immoo biyya ambaa yookiis biyya alaa jiran maal jedhu diyaaspooraan kan jedhu yeroo irraa gara yerootti hayyoota beektota haaluma wal fakkaatuun namoota dhimma Oromoof Oromiyaan nagalcha jechuudhaan dhaamsa Oromummaa isaanii qaban iddoowwan garaagaraa irraa qabannee isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Sana qofa miti dachee Oromiyaa biyya abbaa keenyaa Oromiyaa irraas keessummoota adda addaa qabannee isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a qophii addaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe qopheen addaan guyyaa har'aa qabadhe kuni dhimma fayyaa irratti kan fuulleffatte yeroo adda addaa akkuma baay'een keessan dhageessanii yogguu waa'ee fayyaa waliin wal qabate beektonni yookiis immoo ogeessonni fayyaa waa'ee fayyaa irratti fayyaan faayaa jedhan dhageenya. Fayyaan faaya yogguu jennu maal jechuudha jennee kanneen gaaffii kaasnu jiraachuu ni mallata. Fayyaan faaya gaafa jennu fayyaan miidhagina fayyaan yoo qabaanne waan hunda gochuu dandeenyaa isa jedhudha. Maarreen egaa kan baratu baratee barnoota isaatti milkaa'uudhaaf kan daldalu daldalee daldala isaatti bu'aa argachuudhaaf fayyaan hedduu murteessaadha jechuudha. Barsiisaanis barsiisee galmaan ga'uudhaaf fayyaan waan hundumaa murteessaadha. Maarreen egaa inni qotus qonna isaatti milkaa'uudhaaf dhimmi fayyaa dhimma baay'ee murteessaadha. Har'a egaa biyya jiraannu kana keessatti barreeffama tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barreeffamni kun kan dhiyaate dhaabbatuma as magaalaa Lakkuu Miniyaapolis Seenpool yookiis Oromiyaa xiqqoo Minisootaa keessatti maxxanee dhiyaatu. Barruun kun tarii yoon isin biraan ga'e dhaamsa guddaa yookiis ergaa guddaadha jedhee waan amaneef barruu kanan isin biraan ga'a. Barruun kun dhaabbata Sub-Saharan African Youth and Family Services in Minnesota jedhuudhaan kan dhiyaate. Barreeffama kana keessatti immoo wantoonni guddoon nuyi barru yookiis hubannu jiru. Maarreen egaa haga dhumaatti nu waliin turaa kan isin jedhu qopheessaan qophichaa itichaa guddataati. Maarreen egaa qophiilee gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa ODM'n isiniif darban hordofuudhaaf gama marsaalee hawaasummaa haaluma wal fakkaatuun gama reediyoo fi televezyiiniidhaan hordofaan asumaan dhaamsa koo kan Oromummaa yeroo maraati. Maarreen haala jirruuf akkaataa yeroo ammaa Oromoof Oromiyaan itti jirtu keessatti Oromoon akka walootti waliin dhaabbachuun dirqama Oromummaa ta'uun asumaan dhaamsa qophee keenyaa keessatti isiniif kaasuu barbaanna. Maarreen egaa fayyaan dinagdeedhaaf murteessaadha. Fayyaan siyaasaaf murteessaadha. Fayyaan waan hundumaadhaaf murteessaadha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun isiniin jedha. Oromoof Oromiyaan maatti jirti warri biyya abbaa keenyaa Oromiyaa keessa jirtani. Oromiyaan
haalaaf akkaataa jirtu keessatti yeroo irraa gara yerootti wantoonni dhageenyus ta'e dubbisnu waan gurraaf namatti hin tolle ilaaluuf immoo ijaaf namatti hin tolle rakkoof gidiraa baay'ee ta'uusaa miila fageeffannee biyya bakkee jiraannus yeroo hundumaa kan agarruuf taajjabnuuf keessi keenya hedduu itti nu madaa'udha. Meegaa warreen diyaasporaa yeroo ammaa kana rakkoon COVID-19 yookiis vaayirasii koronaa addunyaa keenya erga weeraree namoonni hedduun dhibee kanaaf saaxilamaniiru. Miliyoonni hedduunis lubbuudhaa gaaga'amaniiru yookiis lubbuudhaa darbaniiru. Maarreen egaa haala kana keessatti wayita koronaa vaayirasiin yookiis COVID-19 addunyaaf yaaddoo ta'ee jiru kana keessatti dhimma tokko yookiis mata duree tokkotu waan xiyyeeffannoon isaa dagatamedha jechuun dhaabbanni Sub-Saharan African Youth and Family Services in Minnesota kan jiru waan gurra keenyaan ga'u qaba. Wayita addunyaan dhimma kana faarsitu keessaa wanti lubbuu hedduu gaaga'e miliyoona hedduu ajjeesee namoonni hedduun immoo dhibee kana waliin wal'aansoo wal qabaa jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan tokko moggaatti dagatameera nuun jedha dhaabbanni kun. Maarree dhaabbanni kun mata duree barruu kanaa irratti waan jedhanii barreessan tokko qabu. Innis jiraachuuf jaallachuuf akkasumas badhaadhuuf jedha. Tarii egaa jecha badhaadhuuf jedhu barruu kana keessatti yogguun argu baay'ee wantoota yaadadduun qaba. Tarii Oromoon yookiis immoo jechoota nuyi fayyadamnu keessaa badhaadhina kan jedhu yookiis badhaadhuu kan jedhu yookiis badhaasaa yookiis badhaatuu kan jedhu kanneen yeroo adda addaa yookiis badhaafamuu kan jedhus fudhachuu dandeenya. Inni kun jechoota afaan Oromoo keessatti yeroo adda addaa itti dhimma baanu. Haa ta'u egaa erga paartiin tokko biyyittii bulchaatti jiru immoo maqaa badhaadhina jedhu achas qabatee ba'ee immoo jecha kana kalagachuu goone tarii vookaabileerima keenya keessaayyuu haquu waan barbaanne fa'aa nutti fakkaata yeroo tokko waan akkasiis marsaalee hawaasummaa irratti taajjabna. Maarreen egaa sirni yookiis qaamni aangoorra jiru hanga yeroo ta'e itti bulchee iddoo sanarraa deemuunsaa waan oolu miti. Jechi kun garuu akka Oromootti hedduu nu barbaachisa waan ta'eef jecha kanaaf eeggannoo gochaa galmee jechootaa keessatti haa qabannuun dhaamsa kooti. Maarreen egaa jecha kanatti baay'ee kolfuun keessan waan hin oolle miti. Maarreen egaa mucaanis PP ta'ee qophee kee hojjetteen beektu gaafuma achis dhuftu immoo jecha badhaadhina jedhuun dhuftee gurbaa jechuun himaltu. Maarreen egaa jecha kana hin gannu keenyuma jechuun barbaade paartiin badhaadhinaa meebii hanga ta'e hojjetee sabooda dhabamuu danda'a yookiis guyyaan itti darbuu danda'a. Jechi kun garuu bara saba Oromoo gidduu yookiis dhaloota dhufee darbu gidduu jiraata suma jedhu kaasuu barbaadeen. Barreeffamni kun egaa akkuma jalqaba isiniif kaasee dhaabbata Sub-Saharan African Youth and Family Services in Minnesota jedhuun kan hin dhiyaate qabiyyeen isaas keessumaa dhimma fayyaa irratti kan fuulleffate. Maarreen turtiin keessan waliin haa ta'u jedha. Barreeffama kana gaggabaabsee waan muraasa tokkoon irraa isinii kaasa. Barreeffama kanarraa barruun kun akkuma asiitti argaatti jirtanii keessumaa qabiyyee hedduudha kan qabatu guutummaa isaa isiniifan dubbisa jedhee baay'ee waadaa galuu hin danda'u. Haa ta'u garuu haguma ta'e yookiis haga muraasa tokkoon isiniif dhiyeessa. Oh,